Shamaa kabajamtootaa fi hordoftoota Diidaatiyu. Nageenya haraarri jaalalli waaqayyoo bakka jirtanitti isin haa baay'atu. Obboloota koo Islaamaa, Kiristaanaa hunduma keessanii iddoo jirtanitti nageenyi waaqayyoo isin haa baay'atu isiniin jecha. Egaa ani maqaan koo Burteen jedhama. Chaanaala Burtee Miidiyaa jedhamuun qaba. Egaa hordoftoota Diidaatiyu. Chaanaala Burtee Miidiyaa chaanaalii koo jechuudha. Dhuftanii akka subscribe godhuudhaan maatii kootti dabalamtan kabajaan isin gaafadha. Akka dhuftanii immoo maatii naa taatan abdiin qaba. Egaa chaanaala kiyya irratti wantoota faayidaalee garaagaraa qabanidha jechuudha. Kan qabadhee isiniif dhufu isin dhuftanii immoo maatii ta'uudhaan akka na hordoftan akka na jajjabeessitan abdiin qaba. Egaa nuti jechuudha beekumsa qabnu waliif sheeroo goonee wal cinaa dhaabbannee yoo wal guddisnee akkasitti guddanna. Ijoollee Oromoo wal jajjabeessinu beekumsa qabnu waliif sheer goonee walirraa barannu wal gargaarru. Kanaafuu karaa mana koo dhuftanii immoo hundumti keessan subscribe godhuudhaan maatii koo akka naaf taatan shakkii tokkollee hin qabu abdiin qaba jechuudha. Egaa dhuftanii immoo maatii kiyya akka taatan abdii guddaan qaba. Hundumti keessan hordoftoonni Diidaatiyu hundumti keessan jechuudha. Dhuftanii subscribe godhuudhaan akka maatii kiyya taatanii na hordoftan abdiin qaba. Egaa yeroo hunda jechuudha viidiyoon ani isiniif share godhu wantoota tokko itti fayyadame faayidaa ifan irraa argadhee booddee karaa keessan qabadhee isiniif dhufa jechuudha. Inna kan akka maaskii fuula keenya irratti gugurraacha nubee an akka shiffitaa garaagaraa jechuudha. Akkaataa itti ofirraa balleessinee fuula keenya bareechinu maaskota garaagaraa qabadhee kan isiniif dhufu ta'a isiniif gadhiisudha. Dhuftanii immoo maatii ta'uudhaan na hordofuu qabdanii dhuftanii subscribe godhuudhaan maatii ta'uudhaan akka na hordoftan akkasuma maaskii rifeensa keenya nuuf dheeressuu bakka wantoota faayidaa garaagaraa qabanidha jechuudha. Kan irraa argattanii dhuftanii immoo maatii kiyyaa taatanii immoo akka na jajjabeessitan abdiin qaba. Wal jajjabeessinu wal cinaa dhaabbannu wal guddisnu kottaa karaa Burtee Miidiyaa subscribe godhuudhaan maatii kiyya ta'a. Egaa iddoo jirtan hundumatti nagaa naaf ta'a. Dhuftanii immoo akka subscribe gootanii na jajjabeessitan abdiin qaba. Nagaatti.